Kanaaf mawlinni addunyaan tuni islaamni addunyaarra jiru yeroo ammaa biliyeena 2.1 islaamni addunyaarra jiru biliyeena 1.2 yookiin biliyoona 1.1 akka qorannoon gargaraatti gariin immoo biliyoona 1.8 warra jedhullee jira. Garuu qorannoon ammaan bahee biliyeena 2.2 irra jira muslimni addunyaarra jiru. Kiristaanni biliyeena 2.17 jira. Qorannoon daataaleen addunyaa akka ibsutti bara 2010 irraa haga bara 2023 waggaa 10 qofatti namni laa ilaaha illallah jedhee shahaadaa qabatee islaamummaa seenee kalakkaa'ame qofti akka aljaziiraa dhiyeenya kana gabaasetti miliyoona 350. Waggaa 10 qofa keessatti miliyoona 350tu shahaadaa qabate. Kun immoo kan galmaa'e beeki. Wanti amma Itoophiyaa keessaa 70-80 dhibbaan jiru waggaa 3-4 kana keessa dabre galmaa'ee addunyaarra jiru. Majlisni bakka kanaan laafina qaba. Daataa musliimoota shahadaa qabataa jiranii kan Booranaa kan biyyoota adda addaa galmeessee qindeessee akka addunyaa keessa galchaa jiru majlisni. Miidiyaan addunyaa ka gabaasu ka biyya birooti yoo keessa gasseentanii daataa san bittinneessitanii ilaaltan Itoophiyaan keessa hin jiru. Garuu asitti kan maan Ustaaz Xaalibuun qofti obaatii jahan dabran shahadaa qabsiise gara 10,015 hanqatu. Waliigalatti Ustaaz Xaalibuun qofti kophatti nama 50 shahadaa qabsiise. Kun laafaa miti. Abu Haydar karaa saniin jira du'aatiin gurguddaan biyya kana keessa socho'an karaa sooshaal miidiyaatiin karaa adda addaatiin deemu isaaban qabu garuu hin galmaa'u. Wanni an kana jedheef muslimni addunyaarra jiru paarsantaan 90 mawlidan kabaju. Mawlidan kabaju. Mawlida kabajuu dhabuun haqarra jiraachuu kenna. Amma Itoophiyaa keessa muslimni jiru daataa nama jiru miliyoona 60 jedha. Islaamni Itoophiyaa keessa jiru muslimni Itoophiyaa akka addunyaatti baay'inaan 9 jira. Miidiyaa Aljaziiraa Al-Athiir ka jedhu dhayxanii ilaaluu dandeessan. Muslimni Itoophiyaa akka addunyaatti baay'inaan 9 jira. Akka addunyaatti jechuudha. Akka Afrikaatti immoo 3 jira. Naajeeriyaa fi Masrii qofa nu dursa jechuudha. Naajeeriyaa fi Masrii qofatu nu dursa. Daataan Itoophiyaa keessatti gadi qabama. Hin beektanii majlisni barana filannoo irratti illee haala mijeessee ture akka daataa muslimtoota sirnaan galmaa'uuf. Uummanni keenya garuu hin galmoofne majlisaa filannoof hin galmoofne. Miliyoona 60 kana keessa miliyoona 13 qofatu galmaa'ee majlisa filannoodhaaf hin galmoofne. Uummanni keenya hin dammaqne waa'een daataa istaatiksii kun isaan galle uummata keenya. Kanaaf wanni an qabxii kana kaasee fi mawlinni yeroo kana akka Rabi'al Awwal seenee irraa biyyoota adda addaa addunyaa keessa bakka bakkatti gaggeeffamaa jira. Finfinnee warroonni suufiyyootaa fi akkasuma ahbaash warroonni biroo immoo musliimootuma ahlu sunnaa illee ta'anii warri waan kana isaanii hin galiin bifa dogongoraatiin deeggaran guyyaa har'aallee kabajataa oolanii ammoo wanni kun dogongora ta'uu daqiiqaa 2-3 keessatti yoo rabbi fedhee walii baafna. Dura dursoo qabxii kana waa'ee mawlidaa kaasuun maaliif barbaachise? Bu'aan isaa maali? Namni gariin ni beeyna waan kana maa kaaftan ka jedhu jira. Gariin kan beeyne maaliif barbaachise waan kana?